Ministirii yaadheeraa koo sittane maseenaa koo rakkanni hooyaa fira barree gicha taate hoo gabaabaa onnee dheeraa korma koo agarii tulluu alagaadhaaf ergame eenyutu rafee bulum gootichi agarii tullum giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Adagam iddoo addaa Leemman Sillaasee jedhamutti bara 1934 tti dhalate dhiira onnee sibiilaa dhiibbaan ilmaan nafxanyaatiin onneen isa madoofte falmataa diddaa roorroo kan sirna nama nyaataa sun gootichi agarii tullum umrii isaa ijoollummaa bara 1950 tti leenjii loltummaa fudhachuun waraana yeroo sanaa Kubur Zabanyaa jedhamu kana mootummaa eeguu keessatti qaxaramuun magaalaa Finfinneetti gale. Waraana kana keessatti qaxaramuu murteessuun isaa jaalala sirna sanaaf qabu osoo hin taane booree garaa isaa guuttee jirtu sana baafachuuf mala ittiin leenjii loltummaa fi meeshaa waraanaa argatu mijeeffachuuf ture. Wayita Salaalee lafa dhaloota isaa turetti dhiibbaa ilmaan nafxanyaa yookiin abbaan lafaa ilmaan Oromoo irraan ga'aa jiran sun umurii ijoollummaa isaatti sammuu agarii keessa seene. Agariin tulluu wayita loltuu Kubur Zabanyaa ta'uun Finfinnee tajaajilaa ture sana miseensa waldaa wal gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti sabboonummaa Oromummaa isa dhugaatii waldicha keessatti hirmaataa ture. Bara 1959 tti wayita hooggantoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa mootummaa Haile Sillaaseetiin yakkamanii mana hidhaa galan sanatti agariin tulluu immoo hojii loltummaa Kubur Zabanyaa hojjechaa jiru dhiise meeshaa waraanaa hidhatee jiru fudhachuun gara bosona Salaaleetti qajeele. Garuu agarii tulluun yaada qabsoo hidhannoo jalqabee kana gara kutaalee Oromiyaa biraatti babal'isuuf iddoo jijjiirrachuun umurii qabsichaa dheeressuuf yaade gara Oromiyaa dhiyaa Wallaggaatti bobba'e. Finfinnee naannoo Qacanee Madaa'aalem jedhamu bakka duraan itti boqotaa jirutti goruudhaan jaalleewwan qabsoo isaatiif gara magaalaa Naqamteetti deemuu isaa fi xalayaa barreessee fi dubartii haadha manichaatti kennee deeme. Xalayaa kana irratti hoteela keessa qubatullee barreessee ture. Isuma bakka sanii bahee qaamni nageenyaa mootummaa abbaa irree agarii barbaachaaf iddoo Qacanee Madaa'aalem dhaquun haadha manaa sana dirqisiisanii bakka agariin jiru gaafachuun xalayaa sana dabarsitee kenniteef. Erga xalayaan agarii jaalleewwan isaatti katabe sun harka diinaatti kuftee booda gurraandhala 8 bara 1962 tti magaalaa Naqamtee hoteela Boqatik keessatti gootichi Oromoo agarii tullum harka warra of tuultotaatti kufe. Sana booda gammachuudhaan agarii fudhatanii gara Salaaleetti geessanii magaalaa Fiicheetti hidhan. Agariin ergi hidhame turtii ji'a tokko keessatti akka duutitti murteeffamu godhan. Sana booda eebila guyyaa wiixata bara 1962 magaalaa Ambisootti obboloota isaa Jimaa Tulluu fi Hirkoo Tulluu wajjiniin bakka uummanni baay'inaan jirutti fannisanii ajjeesanii. Jimaa Tulluu fi Hirkoo Tulluu obboleessaa agarii tulluu qofa waan ta'aniif murtiin du'aa itti murteeffame. Obbolaan sadi guyyaa tokko wareegamanii. Egaa qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa. Viidiyoo kana sheerrii poosti koppiliinkii gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u taasisaa. Abdii Shanangibeen ture. Lafa nagaanaaf jiraadhaa.